Daawwattoota keenya oduu amma Oromiyaa irraa nu dhaqqabeen guumiin abbootii gadaa Oromiyaa ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan cimsanii balaaleffatan ta'uu beeksisaniiru. Guumiin abbootii gadaa Oromiyaa walgahii hatattamaa dheengadda ta'aniin ibsa ejjennoo baafataniin ajjeechaan raawwatamaa jiru akka seera gadaa Oromootti fudhatama tokkollee hin qabu waan ta'eef hatattamaan akka dhaabbatuu fi warri seeraan ala hidhamanis akka daddaffiin hiikaman gaafataniiru. Qawween nageenya gonkumaa hin fidu. Ajjeechaan ajjeechaa dhala malee Oromoo duubatti kan deebisu miti. Ajjeechaa hanga ammaatti guutummaa Oromiyaa keessatti Oromoota irratti raawwatamee fi raawwatamaa jirutti guumiin abbootii gadaa gadduusaa kan beeksisan dura ta'an guumii abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa Sanbatoo Bayyanaa mootummaan namoota ajjeesu qofa ilaalaa jira. Oromticha ajjeefame san duuba garuu gosaa fi lammiilee hedduutu jira. Dhiigni dhiiga dabala. Namni nama ajjeesuun akka seera gadaatti itti gaafatama. Kana waan ta'eef guumiin abbootii gadaa gocha kana cimsee balaaleffachuun guumiin abbootii gadaa Oromiyaa sochii uummanni Oromoo mirga isaa kabachiifachuuf taasisaa jiru cinaa kan dhaabbatan ta'uu beeksisaniiru. Sagaleen waraabbii murtee guumii abbootii gadaa Oromiyaa OMN dhaqqabes kunooti hordofaa. Rasaasa walajjeessuudhaan inni ta'u maalii hammeenyuma fidaa deema. Yoo ilma tokko ta'e gosa isaatti duuba. Gosni isaa sun ilma tokkicha oduun ta'e gosa miiliyooni jira. Nama baay'eedha jechaadha. Namoonni sun hunduu garaan isaa hin hammaatu. Nama ta'e unkaan horiin jaalattu yoo tuqxe amma makka. Lubbuu namaa dabruu fi dhagaanii ciisuunis namatti hin tolu. Akka abbootii gadaattis nu seera gadaatiinis lubbuun namaa hoo baate kan ittiin baafnu qabna. Lubbuun namaa qabeenyis ta'ee lubbuu namaa dhiisii lubbuun bineensayyuu du'uun qabu biratti akka seera gadaa hunduu gumaa qaba. Garuu haala ammaa kana Oromiyaa keessatti wanni ka'ee jiru sababa maaster pilaanii Finfinneetiin ka'ee har'a maalirra jira jennee yoo laallu har'a haala nama gaddisiisurra jira. Barattoonni Oromoo mana barumsatti deebi'anii hin jiran baay'een isaa manni barumsaa akka hin beekne. Karaa qotee bulaanis rakkoo yeroo dheeraa kuufamee jiru sababa kanaan walitti hirkatee kan ka'a. Kana mootummaan gadi fageenyaan beekayii warri olii kan jedhus otoo kana beekee gaafii ka'uusanii uummatatti dhiyaatee deebii akka itti kennuu danda'uun waliin ta'ee deebii kennuu qaba. Qabbanaan jiru tokkoo qabbanaa iddoo tokkoo ka'a tokkoo qabbanaa iddoo tokkoo ka'a kuni rakkoo kuufametu jira. Rakkoo kuufame san mootummaan beekayii uummanni keenya nutti dhiyaatee rakkoo isaa nutti hin hima hin beekna. Uummata immoo barattootas ta'ee hawaasa hiriira bayeetoo yaadannoo adda addaatiin dhageessisu sanii gaafiin keessan maali jedhanii namni irraa fuudhee too gaafii saniif deebii kennu amma ammaatitti hin argine nuti. Gaafii san oduu irraa fuudhanii deebii kennanii wanni irraachaa hin deemu. Qawween akkuma abbaan gadaa jedhe wanni humnaan dhufte humnaan wanni hiriiraan bahe lallabeetuma deebi'a malee biyyattiin gubu waan tokko. Iyyeetuma amma biyya adda adda hiriirri yoo bahu waan ittiin hiriira san bittinneessaniin jira qawwee oduun ta'e humna rasaasaa oduun ta'in akkasiin bittinneessuun hin danda'ama. Garuu biyya keenya keessatti amma lubbuun nama tokko yoo dabre akkuma amma abbaan gadaa ibse kan biraa dhala. Jibbessa dhala. Ajjeechaan ajjeechaa biraa dhala. Kun immoo qawween furmaata nageenyaan ta'u yoomiyyuu hiikni rasaasaa furmaata nageenya biyyaan ta'u. Ibsa ejjennoo gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo. Nuti gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo yaa'ii gurraandhala 15 haga 16 bara 2008 gaggeessan ibsa ejjennoo akka armaan gadiitti baafannee jira. Rakkoo haala nageenya Oromiyaa keessatti uumameen lubbuu lammiilee keenyaa baateef qabeenya kanaan wal qabatee manca'eef gaddi guddaan nutti dhaga'amusaa ibsaa walitti bu'iinsa amma jiru kun akka dhaabbatu warri lubbuu darbeef akka seera gadaatitti gumaan akka ba'u warreen badii tokko malee hidhaman akka hiikaman ni gaafanna.